Okay, dhaggeeffadhaame. Mark. Yes? Who's dumber, men or women? Women, of course. Why? Jettiin ammaanta maqaa isaa yaamteeti. Dhiira moo dubara moo dhiiraatu irra dhamaadha jettiin. Okay? Women, of course. Why? Dhugumatti maal jedheen? Women of course jedhe. Kana jechuun dubarare dhamaan beekamaadha jedheen. Why? I once saw two stupid women. Maaliif jettiin siin? Why? Maaliif jechuu dandeessa? Okay? Inni immoo maal jedheen? I once saw two stupid women. One of them had a bag in her hand and said to the other, "If you can guess what's inside this bag, I'll give you some oranges from it." The other thought for a second and said, "Potatoes." Dhageesse? So asirratti maal jedhe? Once I saw two stupid women. Dubaraalee lameen dhamaatu takkaan arge. One of them had a bag in her hand. Lameen keessaa tokko shaantaa qabdi jechuudha harkaa. And said to the other, ishee kaan inni jetteen maal jetteen? If you can guess what is inside, yoo tilmaamte jechuudha. Guess jechuun asirratti tilmaamu jechuudha. What is inside the bag? Maal akka shaantaa kana keessa jiru? I'll give you some oranges. Burtukaana muraasa siif hin kenna. From it yeroo itti kanatti waan shaantaa san keessa jiru keessa jechuu agarsiisaa miti. Dubarri kaan maal jettee deebisteef akkasii minaaf kan taame. So the other woman said, it is potatoes. Okay? Dinnichaatu boorsaa keessa jira jetteen jechuudha. So maal si agarsiisa kunamu? Asirratti waan boorsaa kana keessa jiru yoo natti himte ani burtukaana achi jiru keessa muraasa si kanna jettee himte osoo hin beekin dhoysite. Okay? So irra deebi'aa dhaggeeffadhaame. Mark. Yes? Who's dumber, men or women? Women, of course. Why? I once saw two stupid women. One of them had a bag in her hand and said to the other, "If you can guess what's inside this bag, I'll give you some oranges from it." The other thought for a second and said, "Potatoes." So, do you still think women are smart? And what was in the bag? So asirratti akkuma agartan jechuudha. Shaantaa kana keessa waan jiru yoo tilmaamte burtukaana achi jiru keessaan muraasa si kannaa jetteeni. So iseen taan potato jetteeni. Potato jechuun dinnichaa miti. Okay, hin arganne jechuudha. So tunis dhamaatudha. Okay, so kanaaf dubarri dhamaatudha jedhee yaadaadha yaanni isaa. So isheen amma gaafii isa gaafataa jirtu. What is in the bag? What is in the bag jetteen? Maaltu jira ree sanduuqa san keessaa? So ishee gaafataa jirtu tanaaf isin gallee jechuudha. So kanaaf dubarri dhamaatu jedhee yaadaa jedhe. Wanti nuti amma viidiyoo gaafatu kana keessaa agarre maali? Once yeroo jennu I once saw gaaf tokko jechuudha. Once jechuun al tokko. Okay? I once saw al tokko argeen ture jechuudha. Arge waan darbeedha. Okay? Stupid jechuun dhamoo yookiin dhamaa akka ta'e barree jirra jechuudha. Wanti biraa kan irratti xiyyeeffachuu barbaadu guess ka jettu jechuudha. Guess what is inside. Maal akka as keessa jiru tilmaame yoo isin jechuu barbaadan. Guess what is inside. Waan keessa jiru mee tilmaame. Yookiin amma nam tokko yeroo walitti dhuftanii where are you from sin jedha. Gaafiin hafne jechuu yeroo hunda. Eessarraa isin jedha. Can you guess? Tilmaamuu dandeessaa before I tell you. Osoon sittiin himne mee tilmaame. Guess before I tell you. Tilmaame odoon sittiin himne. So wantoota kanneen barree jechuudha viidiyoo kana keessa. Gara viidiyoo itti aanu adeemnu mee. Hey Siri, how much is left in my bank account? Amma kun immoo akkuma beektan iPhone Siri waan jedhamu qabdi. Aappii keessatti tolfame keessaa tokko jechuudha kan sitti haasoo jechuudha waan barbaaddu hunda gaafata. So iPhone isaa tugeeti Siri gaafate. Hi Siri jedheni. How much in my bank account? Meeqaatu jira baankii tiyya keessaa malleen jechuudha. The only thing left in your bank account is your name. Maal jetteeni? Deebisaan isin deebisteef. Wanni baankii keessatti si hafe yoo jiraate maqaa kee qofaa jetteen. Okay? So viidiyoo kanarraa maal barre? How much is left yoo jedhamu hangamtu hafe jechuudha. How much is left in my bank account jedheen namichi.
How much is left in my bank account? Meeqatu hafe baankii koo keessatti jechuudha. Siriin maal deebisteef? The only thing left in your bank account is your name. The only thing left in your bank account is your name jetteen. The only thing wanti hafe yoo jiraate maqaa kee qofa ka jennu jechuudha. Maalleen isaa dhumee jira jechuudha. Al tokko irra deebaa dhaggeeffadhaa amma. Hey Siri, how much is left in my bank account? The only thing left in your bank account is your name. Okay, so funny, right? Waan nama kofalchisu keessaa jedhee yaada. Okay, video itti aantu taademnu. The only true friend you have is hunger. Even when you are broke, it will never leave you. Maal jedhe? The only true friend is hunger jedhe. Maal jechuudha? Saayibni keenya kan tokkichaan jechuu dhugaadha kan nuun addan baane yoo jiraate hunger beelaa jedhe. Even when you are broke, it will never leave you. Yoo maallaqa dhabdellee si wajji addaan hin ba'u jechuudha. Saayiba jabaadha jechuudha. Goonkuma si dhiisee si biraan deemu jedhe. Okay? Amma immoo irra deebaa dhaggeeffadhaa al tokko. The only true friend you have is hunger. Even when you are broke, it will never leave you. So warra Afrikaadhaa kun yeroo jecha fakkeenyaaf hunger waan jedhu jecha hunger jettu tana akkamitti dubbisanii hanga. Okay, arrin dubbisanii jechuudha akka Britishiti hedduun isaanii wanti gara British deemte jechuudha. So maal jedhe? The only true friend you have is hunger jedhe dura. The only true friend jechuun saahiba dhugaa. Okay, you have kanati qabdu is maal is hunger jedhe jechuudha. Beela saahibni jabaa jechuun kan siin addan baanee miree akka beekamutti. Even jedhe inumayyuu when you are broke, yeroo ati broke jechuun yeroo maallaqa dhabde jechuudha asirratti. Today I'm broke. Anarra caccabe jechuudha miti jechi break jedhu sourcing basin isaa jechuudha break jechuudha cabsuu yookiin caccabuudha. Yeroo past deebisnu broke ta'a. Asirratti garuu akkasitti miti kan fayyadu jechuudha. Yoo gabbaatee I'm broke yoo jette ani caccabe jechuu sun taane ani maallaqa hin qabu jechuudha. Are you broke? Maallaqa hin qabdu jechuu jira jechuudha. Xabshii taate jedha namni akka afaan saniiti jechuudha afaan akkanaati. So even when you are broke, gaafa ati maallaqa dhabdellee it will never leave you jedha. It will never leave you. Goonkuma si dhiisee si biraan deemu jechuu beelte. Maallaqa dhabdus bira jirti jechuudha inuma beelofte jechuudha. So it is so funny. Nama kofalchisa. Okay, let's move to the other video. Bro, what kind of a lady would you like to marry? I would like to marry a stammerer. Asirratti, what kind of woman do you want to marry jedhen? Dubara akkam fuudhuu barbaadda jedhee gaafataan kun. Okay? Inni immoo maal jedheef? Inni immoo maal jedhee deebise? I would like to marry a stammerer. I would like to marry a stammerer jedhen. Yeah, stammerer jechuudha. Stammerer jechi jettu gingisuu jechuudha. Nama jecha tokko irra deddeebi'ee jedhu ni jiraan. Fakkeenyaaf jecha big jedhu jechuudhaaf big jedha jechuudha. So stammerer jedhanii warra akkasiisan. Stammerer. Okay? Ta akkasiitiin fuudhuu fedhaa jedhe dubara akkas afaaniin akkas jettu san jechuudha. Stammerer? Why is stammerer, bro? Deebisee gaafateen maal jedheen? Why stammerer? Maaliif ishee gingistuu kana barbaaddee jedheen? Because before she will say baby, I need money for her. I have already left the house. Maal jedhe? Yeroo isheen dubarri kuni maallaqa na gaafatu deemtu jedhe jechi maallaqa jettu ingiliffaan maniidhaami. Osoo isiin manii jettu osoo isiin manii hin jenne ani qaataan manaabee jedhe fiigee. Okay? So sababa kanaatiif stammereriin fedha. Okay? Irra deebinee haadha geema al tokko. Bro, what kind of a lady would you like to marry? I would like to marry a stammerer. Stammerer? Why is stammerer, bro? Because before she will say baby,
I need money for her. I have already left the house. So asirratti jechootni nuti barree fi himni nuti barree what kind of kan akkam jechuudha. What kind of kan akkam wantoota adda addaa jira. Wantoota adda addaa keessa gosa akkam wanta akkam jechuudha. Yeroo gaafachuu barbaaddu akkasii gaafatte jechuudha. What kind of lady jedhama. Dubara keessa tan akkam. Would you like to marry? Fuudhuu barbaadda. Inni maal deebisee I would like to marry a stammerer. Jechi stammer jettu geengisuu yoo ta'u. So wantoota kanneen baranne